Ashamakkam jirtu hordoftoota keenya wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin ansittiin Haajjitii nu faana tura. Daareektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti hammaataa jiruun dhaabbata isaanii akka yaaddeessu himan. Hokkara naannichatti dhalateen daandiiwwan waan cufamaniif akkasumas tajaajilli intarneetii waan adda citeef deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi haala naannichi keessa jiru hordofuun ulfaataa ta'eeras kan jedhan Dr. Tedros Adhanom. Kanaan alas qondaalli fayyaa addunyaa kun barreeffama yaadda'uu isaanii ibsu marsaa hawaasummaa Tiwiitara isaanii irrattis maxxansaniira. Kana kan maxxansanis wayita naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humna nageenya mootummaa gidduutti hammaatee jiruti. Kutaalee naannichaa hedduu keessatti walitti bu'iinsa deemaa jiruun geejjiba lafoo fi qilleensarraa kan danqame yoo ta'u walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti yeroo dhiyoos dhalate akkaan erga hammaatee booda mootummaan naannichaa humna isaa ol ta'uu ibsuun mootummaan federaalaa gidduu seeneera. Adeemsa seera kabachiisuu karaa idileen nageenya naannichaa keessatti mirkaneessuun hin danda'amne jechuun pireezidaantiin naannichaa Dr. Ilqaal Kaffaala mootummaa federaalaa akka gidduu seenee seera kabachiisu xalayaadhaan kan gaafatan yoo ta'u kana booddees manni maree ministeerotaa jimaata darbee labsee yeroo muddamaa ji'oota 6 turu naannoo Amaaraa keessatti labseera. Kanaan alattis ajajaa fi qajeelfama labsiin kun ittiin raawwatamus boceera. Oduu kana kan gabaase BBC Afaan Oromooti. Igaadii fi dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa FAO'n waliigaltee naannoo gaanfa Afrikaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf tumsaan hojjechuu isaan dandeessisu mallatteessan. Waliigaltee Igaadii fi FAO'n waloo zoonichaa wabii nyaataa mirkaneessuuf mallatteessan irrattis barreessaan olaanaa Igaad Dr. Warqinaa Gabayyoo fi Afrikaa Bahaatti qindeessaan FAO Chimbiba David Pirii waliigalticha mallatteessaniiru. Kaayyoon olaanaa waliigaltichas rakkoo wabii nyaataa Afrikaa Bahaa keessatti mul'atu furuu akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, kana malees waliigaltichi dhaabbileen lamaan damee qonnaatiin tumsaan akka hojjetan kan isaan dandeessisuudhas jedhameera. Igaadii fi FAO'n waggoota 15 darbaniif tumsaan hojjechuun turuu isaanis kan yaadatamudha. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Dhaabbanni miidiyaa fi koominikeeshinii waaltaa qabiyyee fi maqaa haaraa Addis Waaltaa jedhamutti jijjiirachuu fi mallattoo ittiin beekamus halluu magariisa gochuun filateera. Addis Waaltaan maqaa haaraa qabatee qabiyyee ciccimoodhaan mootummaa fi uummata gidduutti riqicha ta'ee hojjeta kan jedhan hojii gaggeessaan Addis Waaltaa obbo Mohammed Hassan maqaa haaraa qofa osoo hin taane Itoophiyaa jabduu ijaaruuf hojii guddaatu nurraa eegamas jedhaniiru. Miidiyaa Addis Waaltaa keessatti Itoophiyaa ishee dhugaa ilaaluu dandeenya kan jedhan ministeera Dataan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Addee Salaamaawit Kaasaa dhaloota qaruu fi ijaaruu keessatti ciminaan hojjechuu akka qabu eeruudhaan aadaa fi seenaa duudhaa Itoophiyaan qabdu sirriitti addunyaaf mul'isuu keessatti gahee bahachuu qaba kan jedhan Addee Salaamaawit mootummaan dhaabbata miidiyaa kana cimsuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisus himaniiru. Oduu Itoophiyaatti qabaase. Dhumarrattis gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Waaliyaan Ameerikaatti taphoota michoomaa 2 injifate. Waaliyaan tapha michoomaa garee biyyoolessaa guyyaan agalchii 2-0 akkasumas garee Loodan United jedhamu 4-2 injifachuu danda'eera. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Waaliyaan tapha michoomaatiif gara Ameerikaatti yeroo jalqabaaf kan imale ta'uusaa qabxii fooyya'aa argachuunsaa carraalee hedduuf ulaa kan saaqu ta'uu Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Injiinar Silashii Baqqala garichaaf imbaasii Itoophiyaatti affeerraa irbaata wayita taasisanitti kan dubbatan yoo ta'u gareen kubbaa miilaa Waaliyaan simannaa taasifame galateeffachuudhaan turtii isaa xumuruun boru gara biyyaas akka deebi'u ibsameera. Oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii sagantaawwan wiirtuu miidiyaa hafan wajjin turtii gaarii.